Hai kam jirtu hordoftoota chaanaalii Araarsee nageenya keenya iddoo jirtanitti sinaa dhaqqabdiniin jecha har'ammoo viidiyoo fuula keenya bareedina fuula keenyaatiif yookiin qulqullina keenyaaf ta'u isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Amma dhumaatti nu wajjiniin tura. Asii damma fideen jira. Buna yookiin nuskaaffee buna fideen jira. Aannan fideen jira. Sukkaara loomii fideen jira. Kuni sukkaaradha. Loomii asirraa akkas goona amma maankaa lama aannan jechuudha. Viidiyoon kiyya xiqqoo ol jedhee jira jechuudha mul'atu. Maankaa lamatti naqeen jira. Aannan buna maankaa lama, maankaa sukkaaraa jechuudha. Sukkaara maankaa lama, damma maankaa lama, tokko gimmaasha godhanne eentaa jechuudha. Maankaa lamatti naqeen jira. Loomii xiqquma isheetti cuufina jechuudha. Gizee lama bicha akkas tokko lama bicha jechuudha. Akkasitti waliin dhoofna jechuudha. Maaliif kuni sirriitti fuula keenya qulqulleessa jechuudha yookiin hin diimessa wanta fuula keenya irra jiru wanta gugurraachi illee yoo jiraate fuula keenya hin qulleessa hin diimessa bakka bareedinaaf jechuudha. Loomii, buna, aannan, damma, sukkaara kana hundatti godheen jira jechuudha. Akkasitti waliin dhoofna jechuudha. Kun osoo mul'achuu baate akkasitti kaameraan kiyya xiqqoo ol jedhee jira waan ta'eef amma inti banna jechuudha. Inti banna jechuudha. Amma fixeen jira. Amma daqiiqaa 20 sirriitti irratti sukkuumtu jechuudha. Sirriitti gisee isin irratti goggoge sirriitti fuula keessan addeessa yookiin qulqulleessa qulqullinaaf jechuudha. Wanta nixabxab jedhee fuula keenya irra kan jiru yookiin immoo xalaa warra jedhan asirratti kan nama babba'u jechuudha. Isallee namarraa qulleessa jechuudha. Hin dibanna jechuudha amma. Akkasitti ofirratti sukkuumna jechuudha. Daqiiqaa 20 sirriitti nurra turuu qaba. Sirriitti ofirratti sukkuumna jechuudha. Akkasittiin daqiiqaa 20 fi sanitti mul'ata jechuudha. Akkasittiin rakkoon qabu harka keenya irrattis yoo namni harka keenyaaf illee qulqullina ta'uu
ta'uu qaba jechuudha. Rakkoon qabu daqiiqaa 20 akkasitti ofirra tursuu qabna. Naan irratti goggogeen booda hin dhiqanna. Isaan booda fuulli keenya sirriitti bareeda jechuudha. Amma daqiiqaa 20tti nu wajjin hin tura. Kunoo goggogee jira jechuudha hordoftoota keenya. Nu akkasitti goggogee jira. Fuulli kiyyaa fi bunni fi kireemii wanti dibadhe jechuudha wal fudhatee jira jechuudha. Kunoo akkasitti wal fudhatee jira amma gara daqiiqaa 20 ta'uuf jira jechuudha. Narra turee jira yaa in goggoga jechuudha. Gisee narra turee in goggoga qaama keenya yookiin immoo qodaa gogaa fuula keenya wajjin sirriitti wal fudhataa. Gisee wal fudhateen booda in bareeda jechuudha fuulli keenya. Amma dhumaatti nu wajjin tura. Gisee dhiqadhee booda walitti deebina. Kunoo dhiqadheen jira jechuudha. Fuulli kiyya akkasitti addaatee jira jechuudha. Kun akkasitti fuulli kiyya addaatee jira. Akkasitti nama bareessa. Hamma dhumaatti waan nu wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedhaas. Channel keenya warri haaraa taatan subscribe, like, share nuuf gochuu hin dagatina. Astaayitiin yookiin immoo wanti jiru jiraate immoo komentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Waan nu wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan nu tura.